Fuune akka maltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Ijaarsi piroojeektii Ikoo Turizimii Wancii daandii carraa hojii lammiilee iddoof uumetti dabalataan fayyadamtoota carraa bu'uuraalee misoomaa fi kanneen biroo taasisuu jiraattonni naannawichaa ibsanii jiru. Misooma Wancii daandiitiin bu'uuraalee misoomaa ijaaraman keessaa riqicha meetira 72 ijaaramee isa tokkodha jedhame. Riqichi kun otoo hin ijaaramiin dura bishaan guutuu fi haalli teessuma lafa naannawichaa mijataa waan hin taaneef wal arguudhaaf rakkachaa akka turan kan dubbatan jiraattonni naannawichaa har'a garuu seenaan kaleessaa jijjiirameera jedhan. Adeemsa ijaarsa riqichaa dargaggoota naannawichaatiif carraa hojii uumuutti dabalataan beekumsaa fi ce'umsa teeknooloojii uumuun heeramee jira. Ogeeyyiin ijaarsa riqicha kanaa irratti hirmaatan naannawichi tabbaa fi gaarreen kan heddummaatu ta'uun maashinarii hojii naannawichaatti geejjibsiisuudhaaf rakkachaa turuu dubbatu. Misooma mandara Ikoo Turizimii Wancii daandii keessatti lammiilee 12,000 ta'aniif carraa hojii uumamuunis ibsamee jira. Hawaasni naannawichaas qabeenya uumamaa naannawicharraa daran fayyadamoo ta'uudhaaf carraa argachuun isaa ibsameera. Seenessi Itiyoophiyaan ulaa galaanaa argachuun ishee faayidaa waliiniif jedhu fudhatama argachaa jiraachuu Ministeerri Gorsaa Nageenyaa Biyyaalessaa Ministeera Muummee Ambaasaadar Reedwaan Huseen dubbatan. Mariin paanaalii Ministeerri Dhimma Alaa dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaa mata duree dippiloomaasii keenyaa faayidaa biyyaalessaa keenyaaf jedhuun godaambaa saayinsiitti gaggeeffamaa tureera. Ambaasaadar Reedwaan haasawaa taasisaniin Itiyoophiyaan sochii ulaa galaanaa argachuuf taasifte fayyadamummaa waliinii guddisuudhaaf fedhii qabdu ilaalcha keessa galchuun akka ta'e imaammata dhimma alaa keessa akka jiru ibsamee jira. Fedhiin mootummaa weeraraa fi humna ulaa galaanaa argachuu otoo hin taane karaa nageenyaa fi kennanii fudhachuu irratti akka ta'e waliigalteen dhiyeenya taasifamee kan mul'isudha jechuun ibsan. Fedhiin Itiyoophiyaa wabii mataa ishee fi faayidaa waliiniif akka ta'e ibsanii ilaalcha walqabannee haa guddannu jedhus kan mul'isudha jechuun dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii ministeera dhimma alaa Masrii Saamii Shukurii Asmaraatti simachuudhaan dhimmoota hariiroo biyyoota lamaanii fi dhimmoota naannichaa irratti mari'achuu ministeerri beeksisaa Eertiraa Yamana Gabra Masqal ibsanii jiru. Dabalataanis ministeerri dhimma alaa Masrii xalayaa pireezidaantii Abdul Fattah al-Siisi irraa ergames pireezidaantii Isaayyaasiif kennuun isaanii kan ibsamee fi yeroo kanattis pireezidaantiin Isaayyaas daawwannaa hojiif gara Kaayiroo akka deemaniif pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisi irraa affeerraa dhiyaatee itti himuun ibsamee jira. Guyyaa muraasa durasi haaluma wal fakkaatuun jilli pireezidaantii Abdul Fattah al-Siisiin Somaaliyaatti erga pireezidaantii Somaaliyaa daawwannaa hojiitiif Kaayirootti affeeramuun isaanii gabaafamee kan turee fi kana malees guyyoota muraasa dura pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed daawwannaa hojiitiif gara Eertiriyaa deemuun isaanii ni yaadatama. Itiyoophiyaan akka biyya walabaatti kan of ilaaltu Somaalilaand waliin akkaataa ulaa galaanaa fayyadamuun danda'amu irratti waliigaltee wal hubannoo mallatteessuu hordofee naannichatti mariin hooggantoota biyyoota garaagaraa gidduu godhamu dabalee mul'ateera jedhame. Saudi Arabiyaanii haleellaa US fi UK waliin ta'uudhaan Huutii kan Yemen keessa irratti banuu hordofee of eeggannoon akka jiraatuuf akkasumas dubbii hammeessuu akka dhiisanii fi waamicha goote. Saudi Arabiyaan bara 2015 irraa kaastee haleellaa boombii Huutii irratti gaggeeffamu dura bu'ummaadhaan gaggeessaa kan turtee fi eejensiin pireesii Saudi Arabiyaa akka jedhetti ammoo biyyattiin opereeshinii kana yaaddoo guddaadhaan ilaalaa jirti jedhe. Saudiin tokkummaa biyyoota Arabootaa Huutii buqqisee mootummaa Yemen Saudiitiin deeggaramu deebisuudhaaf duula gochaa turtee fi mootummaan Yemen Saudiin deeggaramuu garuu warra Huutiin aangoorraa hari'amee jira. Duulli haleellaa boombii Saudiin durfamu namoota 20,000 kan galfate yoo ta'u akka gabaasa UN'tti isaan keessaa walakkaan daa'immanidha jedha. Chaayinaan tokkummaa daangaa Somaaliyaa akka deeggartu kan ibsitee fi ejjennoo Somaalilaand qaama Somaaliyaati jedhu akka qabdu dubbatte.
Dubbi himtuun ministeera dhimma alaa Chaayinaa Mo Oning Chaayinaan abbaa biyyummaa fi tokkummaa daangaa Somaaliyaa akka deeggartu kan ibsanii fi gamtaa kanaan kaayyoo fi qajeeltowwan chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii kabachiisuudhaaf kutannoo akka qabu cimsanii himaniiru. Ibsa kaleessa galgala kenname kanaan dubbi himtuun ministeerichaa Chaayinaan biyyoonni naannichaa misooma waloo fi tumsa michoomaatiif dhimma gidduu isaanii marii dippiloomaasiitiin akka ilaalamu kan dhaamanii fi ibsa kana hordofee har'a ganama Soomaaliyaatti ambaasaaddarri Chaayinaa Fei Shenchaa'oo pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohammed waliin walerguu Chaayinaan abbaa biyyummaa fi tokkummaa Soomaaliyaa akka deeggartu irra deebi'anii mirkaneessanii jiru. Chaayinaan qajeeltowwan chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti ibsamaniif kutannoo qabdu akka eegduu fi ejjennoo Somaalilaand qaama Soomaaliyaati jedhu irra deebiidhaan ibsanii jiru. Ameerikaa fi Ingiliz naannawaa qabiyyee finciltoota Huutii Yemen haleeluun gabaafame. Biyyoonni lameen tarkaanfii waloo kan fudhatanii finciltoonni Huutiin kanneen naannawaa galaana diimaatti torbanootaa fi haleellaa raawwachaa turan hordofee ta'u The Times of Israel gabaasee jira. Aleellichaan buufanni xiyyaaraa daandileen qilleensaa fi kaampiiwwan waraanaa rukutamuu televezyiiniin finciltoota Huutii Almaasraan gabaasee kan jiruu fi Ministeerri ittisa Ameerikaa Lloyd Austin gama isaaniitiin tarkaanfiin fudhatamee xiyyaara nama maleessaa finciltoonni Huutii itti fayyadaman misaayiloota fageenya dheeraa fi gabaabaa furguggifaman akkasumas raadaroota to'annoo daangaa fi qilleensaa irratti ta'uu heeranii jiru. Iraan gareewwan Hizbollaa fi Hamaas aleellaa waloodhaan biyyoonni kunneen raawwatan kan balaaleffatanii fi haleellichi birmadummaa Yemanii fi tokkummaa bulchiinsaa kan cabse akkasumas seerota idil addunyaa dambiiwwanii fi mirgoota jiran keessaa kan sarbeedha jechuudhaan mormii isaanii dhageessisanii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden tarkaanfii deebii kennuu kan fudhanneef finciltoonni naannawaa galaana diimaatti irra deddeebiidhaan haleellaa raawwachuu hordofeetii jedhan. Akka barbaachisummaa isaattis humni waloo Ameerikaa fi Ingiliz kun tarkaanfii loltummaa dabalataa fudhachuudhaaf of duuba akka hin deebine akeekkachiisanii jiru. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu sin galateeffannee miidiyaa wiirtuurraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii jechaa nagaan bulaa.